Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaanaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana akkuma mata duree irraatii argitan hafuura seexanaa balaa konkolaataa namatti fidu mata duree jedhu godhachuudhaan maaltu balaa nutti fiduu danda'a kan jedhu barnoota bal'aa kan waliin barannu kan waliin ilaallu ta'a. Chaayinaaliin kun chaayinaalii yuutuubii Dhangaa Lubbuuti. Ani immoo Barsiisaa Dajanee Gurmeessaati. Hanga xumuraatti yoo na hordoftan waa hedduu hubachuu barachuu kan dandeessan waan ta'eef warri haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii subscribe, like, share gochuudhaaniin viidiyoo kana eegalaa isiniin jechaa kallattiidhumaan gara qophii keenyatti darbina. Yeroo baay'ee balaan konkolaataa achitti asitti iddoo akkasitti uumameera jechuudhaan namoonni karaa adda addaatiin bilbilaanis haa ta'u sooshaal miidiyaa fayyadamuudhaan qaamanis haa ta'u balaa qaqqabe kana isaan itti dhaga'amuudhaan yeroo ibsanii fi lubbuuwwan namoota hedduu balaa tasaa kanaatiin yeroo darbuu yeroo baay'ee ni dhageenya, ni ilaallaa, ni argina jechuudha. Garuu giddu galeessummaadha yoo ilaalle balaa konkolaataa maaltu fiduu danda'a? Maalirraa kan dhufe akkas ta'uu danda'a kan jedhu baay'een keenya hubannoo gahaa hin qabnu. Tokkoffaan dogoggora konkolaachisaa irraa kan ka'e uumamuu danda'a jechuudha. Lammaffaan immoo hanqina konkolaataa sanarraa kan ka'e yoo konkolaataan sun yeroon tajaajila isaa irra darbeera ta'e akkasumallee meeshaan isaaf guutamuudhaa qabu otoo isaanii hin guutamin yoo kan hafe ta'e yeroodhaan booda rakkoo akka sanaa fiduu danda'a jechuudha. Irra jireessa garuu hafuurri hamaan balaa tasaa uumuu irratti gochaan isaa badeen isaa olaanaa akka ta'e namoonni hedduun waa'ee kanaaf hubannoo hin qaban jechuudha. Guyyaa har'aa kana hafuurri diinaa, hafuurri seexanaa balaa konkolaataatiin dhufu keessatti sadarkaa ammamii akka inni gahee isaa taphatuu fi akkamittiin akka inni namoonni balaa kanaan akka miidhaman taasisu dabalataan immoo maalirraa kan ka'e hafuurri hamaan balaa konkolaataa fiduudhaaf carraa yookiin karaa argachuu danda'a kan jedhu qabxiiwwan ijoo kana ilaalla jechuudha. Balaa konkolaataa karaa hafuura hamaatiin qaqqabu maalirraa kan ka'e jennee yoo eegallu tokkoffaan hafuurri hamaan sochoosa. Kana jechuun konkolaachisaa giddugala godhatee yoo qabatedha. Kana gaafa jennu konkolaachisaan sun ni dhuga, ni machaa, ni xuuxa yoo ta'e sijaaraa adda addaa yookiin immoo araada adda addaatiin qabamee kan jiru yoo ta'e dabalataan immoo maatii isaarraa eegalee waaqa tolfamaa kan waaqessu yoo ta'e akkasumallee gabbarsa garaagaraa waaqa tolfamaadhaaf kan dhiyeessu yoo ta'e gidduutti irraanfachuudhaan ta'uu danda'a, isaaf guutuu dhiisuurraa ta'uu danda'a. Waan barsiise sana gaafa addaan kutu diinni seexanni aaree guddaadhaan balaa konkolaataa kanaatiin akka namni kun adabamuu fi namoonni isa wajjin jiran illee sababa isaatiin akka isaan adabaman ni taasisa jechuudha. Fakkeenya gaarii nuuf ta'uu kan danda'u Waaqayyo jalaa baqachuudhaaf gara biyya Taarsiisitti Yoonaas yeroo baqachaa turetti yeroo sana namoonni maarkaba keessa jiran balaa Yoonaasiin dhiphachaa akka turan macaafa Yoonaas boqonnaa tokkorraa kaasnee yoo dubbisne ni argan. Kuni Waaqayyo jalaa baqachuudhaaf Yoonaas waan inni raawwateenidha. Kana Waaqayyotu isa adabe. Daabiloosis immoo kan isaa warra ta'an isatti warra amanaa turan erga itti amanaa turanii booda immoo yoo isaan jalaa duubatti deebi'an akkaataa humnaa fi karoora dandeettii isaatiin namoota sana adabuu ni danda'a jechuudha.
Inni lammaffaan ijoolleen badii afuurichaa konkolaaticha yoo yaaphatan. Ijoolleen badii afuurichaa jechuun afuura hamaadhaaf kan bulan, afuura hamaa kan ofirratti moosisan, afuura hamaa gara isaaniitti akka dhufuu fi isaanirraa immoo namootatti akka deemu kan godhan, keessumattuu afuura hamaa kana kan gabbaran, kan isaaf sagadan, kan isaaf jilbeeffatan, qonqaayii garaagaraa kan hojjetan, guutumaa guututti nama fakkaachuudhaan foon ilma namaa uffatanii garuu keessi isaanii gochaa afuura hamaa kanaatiin kan guutamee fi kan bitame yoo ta'e, afuurri hamaan isaan wajjin socho'u kun gara konkolaataa sanaatti dhufuudhaan inaaffarraa kan ka'e konkolaataan suni akka balaan irra ga'u namoonni achi keessa jiranis akka miidhamanii fi kana gidduutti immoo dhangala'uu dhiigaa argachuudhaaf kan qabsaa'u ta'uu isaati jechuudha. Inni sadaffaan gabaabbinaan gaafa laallu afuuronni seexanaa dhiiga baran daandii konkolaataa irratti baay'atanii yoo argamanidha. Kana gaafa jennu uumama isaaniitiin afuuronni seexanaa dhiiga kan baranne jiru. Namoota walitti buusanii wal lolchiisanii gidduutti gaafa namoonni wal rukute dhiiga dhangala'uu namootaa kan barbaadan, balaa adda addaatiin dhiiga kan barbaadan, akkasumallee afuuronni hamoonni yeroo hedduu isaaniif gabbaramaa, isaaniif qalamaa, dhiigni isaaniif gadi namaa, isaaniif facaafamaa ture. Namoonni amantaatti jabaatanii gabbarsa kana gaafa dhiisan, amantaatti cimanii hojii afuura hamaa kana gaafa balaaleffatan, gaafa irraa fagaatan, hojii diinaa kana gaafa hojjechuu dhiisan, dhiiga dhugamu sana waan bareef isa kana argachuudhaaf jecha balaa kana uumuudhaan afuurri hamaan kun karaa gubbaa taa'ee balaa konkolaataatiin, balaa tasaatiin namoonni akka miidhaman taasisee waan isaaf barbaachisu gabbarsa isaaf ta'aa ture sana dhiiga bare sana ni argata jechuudha. Kana qofaan miti namoota walitti buusuudhaan, wal lolchiisuudhaan, ajandaa uumuudhaan namoonni akka rukutamanii dhiigni isaanii gadi namu rakkoo siyaasa adda addaatiin yeroo yerootti dhiigni namaa osoo gadi namin hin hafu waan ta'eef kana gaafa dhafu immoo kara kanatti naanna'uudhaan afuurri hamaan waan akkanaa raawwachuudhaan gabbarsa bare sana argata jechuudha. Konkolaachisaan afuurri qaalluu maatii isaa irraa yoo jiraate maallaqa isaatiin immoo lukkuu ta'uu danda'a, ixaana, sandallii, shittoo fi kan kana fakkaatan bitee kennuudhaan afuuricha kan gabbaruu fi gabbarsiisu ta'ee erga ture booda sababa adda addaatiin gibira isaaf taasisaa ture sana yoo dhiise, yoo hir'ise, irraanfachuudhaa fi adda kutuu irraatii kan ka'e afuurri hamaan suni lola kaasuudhaan aarii guddaadhaan balaa konkolaataa irraatiin qaqqabsiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaatiin immoo namicha gabbarsa isaa sana addaan kute ni adaba jechuudha. Akkuma jalqaba kaasa. Namoonni baay'een maatiin isaanii afuura qaalluu kan gabbaran yoo ta'e ofiis guutumaa guututti itti kufanii itti amanaa, erga irraa fagaatanii immoo yeroo yerootti ji'aan ta'uu danda'a, ayyaana waggaa eeggataniis ta'uu danda'a, kan afuura hamaa sanitti warra eeggatanii fi isaaf jiraatan galchaa adda addaa kan isaaf galchan, kan isaaf ergan, afuurri sun gabbarsa sana waan bareef namni sun gaafa gabbarsa sana addaan kutu lafuma inni jirutti miidhaa irraan ga'a jechuudha. Miidhaa nama sana irratti dhufu, adaba nama sana irratti dhufuun immoo namoonni adda biroos ni miidhamu jechuudha. Kanarraa kan ka'e balaan konkolaataa karaa adda addaatiin ni uumama jechuudha. Kanaanis xoosiin konkolaachisaa afuura joorsaa ta'ee bu'aan isaa imaltoota hundaa irratti miidhaa qaqqabsiisa jechuudha. Ilaalaa. Kuni balaan nama tokko dhufe dhigaatii namoota hedduu, namoota waa'ee kana hin beeknellee Waaqayyoon yoo isaan oolchee fi amantaan isaan qaban yoo oolche malee balaa akka kanaa qaqqabsiisuudhaaf karaa nama sanaatiin, xoosii nama sanaatiin namoota hedduu miidhuu danda'a jechuudha. Ulfinaa fi salphina balichaa kan murteessu immoo konkolaachisaan amma balleessuu afuuricha ittiin lolchiisaa ta'edha jechuudha, yookiin immoo turedha jechuudha. Balaa sana kan heddummeessu yookiin immoo balaa sana kan xiqqeessu. Fakkeenyaaf amma balaan gaafa uumamu balaa guddaa fi balaa xiqqaa jedhama. Balaan uumamu kun immoo
akkaataa namichaa irratti hundaa yookiin immoo konkolaachisaa sana irratti hundaa jechuudha. Ulfinni isaa salphinni isaa yookiin immoo guddaadha xiqqaadha jennee kan murteessuu dandeenyu jechuudha. Akkaataa inni hafuura hamaa sana itti lolchiiseerraan. Yoo fakkeenyaaf hafuurri hamaan sun akka inni deebi'ee isaaf sagaduu fi taasisuudhaaf yaade balaa xiqqaa irraan geessisee mallattoodhaaf itti agarsiisee lakkaan handa gadhee narirraan fadhee waan an barsiisee hin qaba jedhee namtichi gara iddoo jalqabaa isaa gabbarsaa sanatti akka deebi'us yaadachiisuudhaaf balaa xiqqaa irra qaqqabsiisuu danda'a. Yoo namichi deebi'uu fi didemmoo guutumaa guututti hanga lubbuu isaa dabarsuutti illee imaltoota dabalatee konkolaataa sana dabalatee balaa guddaa irratti himuu danda'a jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo faallaa kanaatiin konkolaachisaan hafuura qaalluu akka irra jiru osoo hin beekin hojii fi jireenya isaa irratti qofa xiyyeeffatee gibira isaa kan hin gabbarre kan isaaf hin bitamne hafuurri hamaan keessa isaatti dhokatee jiru sun immoo isaan loluudhaan konkolaachisaa osoo inni jiru onnee isaa dhoksee balaa irra geessisaa jechuudha. Inni kun immoo bifa addaatiin jechuudha. Namtichi hafuurri hamaan keessa isaa akka jiru hin beeku. Namni hafuurri hamaan keessa isaa akka jiru kan beekuu danda'u yoo kadhannaa godhedha, yoo sagadeedha, yoo tsoomeedha, akkasumallee mana kiristaanaa yoo deemedha, yoo fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatedha. Humni kun diina keessa keenya jiru sana kan waraanuu fi kan rifachiisu, kan barbadeessu, kan gubu waan ta'eef qaama keenya keessa hafuurri hamaan jiru sun gaafa humni waaqayyoo gara qaama keenyatti dhufu nu dhiisee baqachuudhaaf mallattoo nutti agarsiisee yookiin nu dhukkubsee ta'uu danda'a mallattoo addaatiin qaama keenya keessaa ba'a jechuudha. Garuu namoonni baay'een konkolaachistoonni hedduun kan hin kadhanne, kan hin tsoomne, kan hin saganne, waaqa kan hin beekne, yeroo hunda caatii kan qaaman, kan xuuxan, kan dhugan, sagaagalummaa irratti kan bobba'an waan ta'eef namummaa isaanii qofaan foon isaan irratti hundaa'anii waan jiraataniif namoonni kun hafuurri hamaan akka keessa isaanii jiru gonkumallee hin beekan. Kanarraa kan ka'e hafuurri hamaan keessa isaanii jiru sun keessa isaanii dhokatee isaan keessa ta'aa ture sun guyyaa tokko lola kaasuudhaan namicha balleessuudhaaf balaa guddaa irratti geessisee imaltoota isa wajjin jiraniif konkolaataa irratti illee balaa guddaa geessisuu danda'a jechuudha. Kuni tooftaa hafuurri hamaan akka jalqaba kaasne dhiiga bareesan ittiin argachuudhaaf itti fayyadamudha jechuudha. Bu'uura kanaatiin hafuuronni lolanii konkolaachisaa fi imaltoota irratti balaa geessisan hedduudha jechuudha. Isaan keessaatii muraasa isaanii caqasnaa jechuudha. Tokkoffaan akkuma armaan olitti caqafne yookiin immoo laalle hafuuronni dhiiga barbaadan daandii irratti baay'achuudhaan yeroo dhaabbatan konkolaataa garagalchuudhaan tiraafika fakkaatanii dhaabbachuudhaan daandii sirrii korbaa yookiin immoo naannoo dogoggorsiisanii allayyaa keessa seensisuudhaan dallaa keessa akka isaan seenan riqicha irraatiin akka isaan kufan daandii gallakkisanii akka daandii irraa ba'an mana namaarraa akka isaan baasan giddii konkolaataa dhaabbate yookiin immoo konkolaataan dhaabbatee jirurra akka isaan bahan qaama lubbuu hin qabne biraa wajjin walitti buusuudhaan yookiin immoo mukkeen garaagaraatti walitti buusuudhaan lubbuun nama sanaa akka baduu fi dhiigni akka gadi namu godhu jechuudha. Yeroo baay'ee konkolaachistoota tokko tokko yoo gaafattan balaan isaan irratti qaqqabee erga lubbuudhaan bahanii booda maal taatee balaan akkamitti sirra qaqqabe gaafa isaaniin jedhamu tiraafikii fakkaatee dhaabbadhu naan jedhe na fuuldura dhaabbate ani immoo saffisa guddaa irra waan jiruuf tiraafikii sanaaf abboomamee dhaabuudhaaf gaafan jedhu fireen irra gaafan jedhu na didee konkolaataan allayyaan harkaa seenee jedhanii yeroo deebisan ni argitu jechuudha. Poolisii fakkaachuudhaan tiraafika fakkaachuudhaan fuuldura isaanii dhaabbata. Gama sanaatiin hafuurri hamaan kun nama fakkaatee waan isaanitti mul'atuuf gama sanaatiin balaan akka isaan irra qaqqabu ni taasisa jechuudha. Hanga poolisa fakkaatee tiraafika fakkaatee itti mul'achuu dirasiitti ni ga'a jechuudha hafuurri hamaan kun namicha irratti moo'eera yoo ta'e. Lamaffaan immoo namoonni tokko tokko konkolaataa dhumayyuu gaafa bitatan gochaa hafuura hamaatiin maallaqa hafuura hamaadhaan sassaabameen konkolaataa isaanii bitatu. Gaafa gabbarsa barame sana dhaaban hafuurri hamaan sun loluudhaan konkolaataa isaanii san irratti dhiibbaa qaqqabsiisa.
gaafa dhiibbaa achirratti qaqqabsiisu namticha konkolaachisaa jirullee osoo waa'ee waan sanaa hin beekin wajjin fudhatee deemaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e balaan adda addaa karaa adda addaatiin ni uumamaa jechuudha. Inni kun akka qabxii tokkoffaatti. Qabxiin lammaffaan konkolaachisaan yookiin shifeerri kan caatii qamoo yoo ta'e, ashishii kan xuuxu yoo ta'e, shishaa fi araada dhugaatiin kan qabame yoo ta'e, hafuuronni gibira isaanii haala gahaa ta'een argachuu baannan akka tuffatamanitti, akka jibbamanitti lakkaa'uudhaan waan ilaalaniif namicha irratti balaa geessisu. Amma fakkeenyaaf namtichi caatii qaamaa jiru. Akkasumallee shishaa yookiin araada adda addaa dhugaatii qabaa jiru. Namtichi araada waan qabuuf guyyaa tokko akka carraa ta'ee bakka caatiin hin jirre, bakka hashiishin hin jirre, bakka araadni garaagaraa yookiin dhugaatiin garaagaraa araada isaa irratti ta'e sun hin jirre baadiyyaa addaatti hojiidhaaf yoo ba'e akka carraa ta'ee yeroon inni itti barsiise sun yoo jala darbe aarii guddaadhaan namicha irratti dhiibbaa geessisu. Kana qofa osoo hin ta'in immoo tasa namtichi qo'ee baakki maal rakkoo qabdi irran darba jedhee dhugaatii yookiin immoo araada dhugaatiidhaan bare sana caatii qaamaa ture sana yookiin maallaqa qusachuudhaan yookiin immoo maallaqa of harkaa dhabuudhaan yookiin rakkuma addaa isa mudateetiin waan barsiise sana gaafa dhabee ija isaarra taa'aa afurri hamaan ija isaa qaba jechuudha yeroo sana. Amma waan barsiise sana hin argannetti afurri hamaan kun ija isaarra taa'ee ija isaa golgee daandiidhuma allayyaa daandii nagaa itti fakkeessee shifeerichi yookiin konkolaachisichi akka inni allayyaatti oofu godha. Jalqaba kaasne irraa gara oliitti hafuuronni dhiigaa baran daandiirra dhaabbatanii tiraafikii fakkaatanii balaa akka isaan uuman akkuma laalle amma immoo maal godhaa allayyaadhuma kana laal daandii sirriitti fakkeessa namichatti. Oofii jedhaan hin oofaa jechuudha. Kana qofa miti. Yeroo tokko tokko immoo konkolaataan akka jalqaba sila kaasne gocha hafuura hamaatiin yookiin sibsibiisa jedhamuutiin kan bitame yoo ta'e konkolaachisaan osoo inni keessaa bu'ee jiru otoo konkolaachisaan keessa hin jiraanne konkolaataa dhaabee biraa deemee fireenii yookiin immoo ijji fireenii kaasee hafuurri hamaan konkolaataan sun akka inni deemee galabbatamu kan godhu jira. Maaliif yoo jettan namtichi gabbarsa barsiiseera gabbarsa bare sana hafuurichi gaafa dhabu akka namaatti dhaqee ijji fireenii kaasee konkolaataan sun akka inni socho'u godhee allayyaatti gala namticha adabuudhaaf. Yeroo tokko konkolaachisaan konkolaataa asfaaltii qarqaratti dhaabee fincaa'uudhaaf gaafa lafatti bu'u fuuldura konkolaataa dhaabbatee otoo inni fincaa'aa jiru konkolaataan inni keessaa bu'ee deemee namtichuma rukutee ajjeesee ofiisaa immoo galabbatameera. Kana kan godhu hafuura hamaa. Namtichi fireenii isaa meera taakkoo kaa'eera. Kanarra dabarsee geessee lubbuu nama sanaa balleessa konkolaataa sanillee hin balleessa jechuudha. Kuni rakkoo namoonni ofii isaaniitiif ofirratti fidan gabbarsa hafuura hamaadhaaf bitamanii gidduutti immoo gaafa addaan kutan gochaan akkanaa irra qaqqaba. Hafuurri hamaan jaallattanis jibbitanis yeroodhaaf ni kenna yeroodhaan booda immoo waan namichaa kennetti naafee ofumaa isaa deebi'ee balleessa. Gabbartanis gabbaruu baattanis amma gabbaramu olitti waan barbaaduuf amala isaa yeroodhaa yerootti waan jijjiiruuf gabbarsi inni barbaadu hafuurri hamaan namicharraa haa ta'u malee irra ciraatti irra guddeessan kan inni barbaadu lubbuu nama sanaa waan ta'eef lubbuu nama sanaa fuudhee si olitti geessuu waan barbaaduuf karaa kanaatiin rukutee namticha fudhatee gara si olitti deemaa jechuudha. Kanaafuu keessumattuu namoonni hojii kanarratti bobba'anii jiraatan of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha gochaa hafuura hamaa kanarraa. Yeroo tokko tokko immoo faallaa kanaatiin jireenya konkolaachisaa sanaa goomachuudhaan yookiin immoo hinaafuudhaan hafuurri matatii namaan konkolaataa sanarratti yoo ergamedha. Amma fakkeenyaaf
isin dafqitanii hojjettanii buutanii baatanii konkolaataa bitattanaa jiru. Namni adda biraa immoo isinitti naafee isin goomachuudhaan maaliif guddate maaliif jijjiirrame maaliif nama ta'e akkamittiin an osoo hin bitatin konkolaataa bitata jechuudhaan hinaaffadhaan mana xonqaayii deemuudhaan mana daftaraa deemuudhaan hafuura matatii jedhamu gara konkolaataa sanaarratti yoo ergisiiseera ta'e abbaan konkolaataa sanaa kadhannaa hin qabu yoo ta'e hin soomu yoo ta'e hin sagadu yoo ta'e humna waaqayyoo hafuura hamaa sanaa mormu of keessaa hin qabu yoo ta'e deemee hafuurri hamaan ergame sun waan ergame sana konkolaataa sana irratti raawwata. Kanarraa kan ka'e dhiibbaa guddaan konkolaatas konkolaachisaas namoota keessa jiran irratti dhiibbaa raawwachuu danda'a. Kanaafuu gaafa qabeenya kuufannu qabeenya isa mul'atu isa jaa kan foonii akkuma kuufannu jireenya bara baraa kan nu kennu danda'u humna kan nuuf kennu humna waaqayyoos kadhannaadhaan soomiidhaan sagadaan kuufachuun barbaachisaadha. Namichi akkuma amma armaan olitti caqasne gosoota araadaa yookiin suusii irraa kan ka'e salphaadhumaan hafuura budaatiin qabamee hafuurichi yaada isaa fi ija isaa qabuudhaan balaan akka irra ga'uu danda'u ni taasisa jechuudha. Maalirraa kan ka'e tokkoffaa hafuurri gara isaatti ergame matatiidhaan kun jalqabumaan namtichi kadhannaa waan hin qabneef suusii garaagaraa araada adda addaa keessa waan jiruuf gara hafuura budaatti jijjiiramuudhaan ijaa fi sammuu isaa qabaa jechuudha. Hafuurri budaan immoo gochaashii keessaa inni jalqabaa ija qabuudhaan xilaa wajji walii galuudhaan. Hafuurri budaa sammuu adoochiti, ija ciimmessiti, ija gubdii, dugda kutti, garaan isaanii garaan nama hafuura budaa kanaatiin qabame bishaan akka guutamu akka nama ulfaa akka ta'u taasisti. Jireenya isaa jeeqxii jechuudha bifa kanaan. Kanaaf dursitee ija isaa qabatti jechuudha. Ana xilaan isaaluma kanaatiin ijarra teessee sammuu fi onnee namichaa qabachuudhaan waan inni yaaduu fi kallattiin itti deemu dursitee waan murteessituuf waan beektuuf hamma namichi ga'u amantaan isaa hammam akka ta'e waan beektuuf dhiibbaa guddaa irraan geessisuu dandeessu jechuudha bifa kanaan. Fakkeenyaaf dhiibbaa hafuura hamaatiin konkolaachisaan marii fi fireenii to'achuu dadhabuudhaan miidhaan irra ga'a jechuudha. Fireenii akka inni qabachuu hin dandeenye gootee luka isaa laamshisitee yookiin fireeniin akka harkaa citu gochuudhaan konkolaataan akka alleeyyaa seenu gochuudhaan yookiin immoo yoo kanallee dadhabde namarra yookiin horiirra beelladarra akka ba'u gochuudhaan dhiigni akka dhangala'uuf dhiiga sana barbaaduudhaaf hafuurri hamaan dhiibbaa akka kanaa gaggeessuu dandeessi. Mariin harkaa didee namoonni jedhan dhageessanii hin beektanii? Mariituun harkaa citee yeroo jedhan hin dhageessanii hin beektanii? Dhiibbaadha kun jechuudha. Hafuurri hamaan bifa kanaatiin dhiibbaa guddaa gaggeessuu dandeessi jechuudha. Konkolaataatti akka bu'u, akka garagalu, allayyaa akka seenu, balaan akka irratti uumamuu fi kanneen kana fakkaatan taasisuudhaan miidhaa bifa hamaa ta'een akka uumamu ni taasisa jechuudha hafuurri hamaan. Hafuurri hamaan akkoo humnati irraa fuudhame malee ogummaan isaa irraa fuudhamne, aangooti irraa fuudhame. Warra isa amananii fi warra waaqayyoon hin beekne irratti aangoo ni qaba waan ta'eef. Qabxii adda biraa mee kaasnee ilaalla. Qabxiin adda biraa shifeeronni tokko tokko sababa hojiitiin naannoowwan adda addaatti gaafa socho'an sagaagalummaadhaan dubartoota baay'ee wajjiniin ni jiraatu. Jireenya waliin taasisuu irraa kan ka'e immoo salphaatti hafuura budaadhaan qabamu. Sagaagalummaadhaaniin namni jiraatu salphaatti hafuura budaadhaan qabamu. Hafuurri budaan immoo miidhaan ishiin geessistu keessaa keessumattuu dubartii suni hafuura budaatiin qabamteetti yoo ta'e namni ishii ilaale hundi yaada ishii keessa akka seenu taasisa. Halkanii guyyaa waa'ee ishii akka yaadu godha. Qalbii keessaa fudhata. Laphee fi ija isaanii qabachuudhaan golguudhaan miidhaa guddaa irraan ga'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e konkolaachistoonni hedduun lafa deeman hundatti
dubartoota hedduu wajjiniin waan jiraataniif sagaagalummaa waan raawwataniif hafuura budaadhaan qabamu. Hafuurri budaan immoo laphee isaanii fi ija isaanii golgitee karaa sirriin allayyaa itti fakkaata. Karaa sirriin allayyaa itti fakkaate karaa sirrii irraa qabanii allayyaatti dhufe jedhanii allayyaatti akka seenan gooti. Yookiin immoo karaan ati irra deemaa jirtu allayyaadhaatii gara sirriitti qabi jettee karaa sirrii irraa qabdee allayyaatti akka inni buusu gooti. Ija waan golgituuf fageenyatti gaafa inni ilaalu isa fagoo itti dhiyeessite isa dhiyoo immoo irraa fageessitee itti agarsiisti. Kanarraa kan ka'e erga konkolaataadhaan walitti bu'anii booda fagoon jira bara akkamittiin akkasitti bira gahee isatti buusuu danda'e jedhanii ofii isaanii kan of taazaban ofii isaanii yaada keessa kan ajaa'ibsiifatan hedduu isaanii jiru. Kun gochaa hafuuraa maati? Hafuurri hamaan budaa jedhamu kara sagaagalummaadhaan dhufu bifa kanaatiin miidhaa guddaa irraan qaqqabsiisaa jechuudha. Sadarkaa duraatti abbaan qabeenyaa konkolaachisaa maallaqa muraa fi salaabitiin yoo bitate jalqaba kaasinirra akkasumas walitti dhufeenyi isaa bitee xonqaayii fi matatii wajjin kan wal tuqee fi wal qabate yoo ta'e konkolaataan sun balaadhaan kan saaxilamedha. Namoonni baay'een hojii kanarratti bobba'uudhaan bifa kanaatiin hojii hamaa akka kanaa hojjechuudhaan sooressa ta'uudhaaf abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf yeroo hunda halkanii fi guyyaa gochaa hafuura hamaa irratti kan bobba'anii fi warra matatanyoota xonqaawota dabtaroota wajjin kan oolan hedduu isaanii jiru. Yeroo hunda isaaniin kan mariisisan jireenya isaanii gochaa kanarratti bu'uureessuudhaan kan jiraatan lakkoofsi isaanii hedduu waan ta'eef konkolaataan bifa kanaan bitame immoo akka jalqaba kaasne wantoonni jalqaba kaasne keessaa tokko isaanii hanqatu. Kanaafuu waan akkanarraa of eeggannoo guddaa taasisuun barbaachisaadha. Konkolaataa keessaa balaafamtoonni hafuura ijoollee badii imaltoota wajjin yaaphatanii yeroo argaman hafuurri yookiin immoo seexanoonni hamoon isaanirraa bulan sun konkolaachisaa irratti ija isaa golganii isa jaanjessanii waan gara isaatti seenaniif balaa konkolaataa irratti dhufu sana irratti isaanitti dhiyootaa yookiin immoo balaan dhufuudhaaf yaaddame gama imaltoota gochaa hafuura badiidhaan qabamaniitiin balaan akka irra ga'u taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf hafuurota ijoollee badii warri jedhaman yookiin immoo namoota ijoollee badii warri jedhaman balaafamtoota warri jedhaman kan xonoqqolan, kan matatii hojjetan, kan moran, mortoota warri ta'an, miqqanyoota warri ta'an gaafa konkolaataa sana keessa seenan hafuuronni keessa isaanii jiran hafuuronni isaa wajjin socho'an yeroo hunda keessumattuu namni matatii hojjetu namni haabadu hin jiraatin maaf godhate jechuun hinaaffadhaan namoonni gaafa isa hojjisiisan kan isa wajjiniin jiru hafuurri badii sun keessa isaa waan jiruuf waan hinaafuuf konkolaataa sana gaafa ilaalu konkolaataa sun illee akka inni miidhamuuf hafuurri hamaan keessa isaa jiru sun ni lolaa jechuudha. Ni lola. Kanarraa kan ka'e haala salphaadhaan miidhaa gaggeessisaa jechuudha. Kanarraa adda kan ta'een immoo miidhaan kan biroo konkolaataa haaraan yeroo bitamu yookiin tajaajila kennaa kan jirus yoo ta'e motorri konkolaatichaa kan boba'aa sararri elektirikii fi kanneen kana fakkaatan akka gubatu godhu jechuudha. Konkolaataan haaraan keessumattuu gaafa bitamu haaraa ta'ee bitamee osoo hojiin hojjetin xaxxi jedhee kan dhaabbatu gocha hafuura hamaa hinaaffaa hafuura hamaatiin. Namni kun maa goddata jechuudhaan matatiidhaan kan itti ergamee fi hafuurri hamaan namichi gabbaraa ture keessa isaa jiru guddina namichaa hinaafuudhaan jalqaba irratti motorri akka inni ciniinu taasisa. Karaan ittiin boba'aan darbu yookiin immoo sararri boba'aa dabarsu akka citu taasisa. Konkolaataan haaraadha kana shakkitu konkolaataa rakkoo isaa bartee bira ga'uu hin dandeessu. Sararri elektirikii yookiin immoo ibsaa dabarsu akka gubatu taasisa. Konkolaataa haaraa bitame akkamitti sarara laalta? Haaraa dhabareen hojjenne. Kanaaf konkolaataan haaraa bitamee tajaajila malee hafee hedduu isaatu jira. Makaanikiin illee rakkoo kana argachuu hin danda'u shakku waan ta'eef. Tajaajila irra kan jirus konkolaataan otoo tajaajila irra jiru bifa kanaan ni dhaabbata jechuudha. Hafuurri goomii matatii yoo itti ergame
dirqisiisa humna hafuura hamaatiin konkolaatichi akka hin sochoone gochuudhaan waggaa hedduudhaaf konkolaataa qarshiin hedduun itti dhangala'ee bitame tajaajila malee hafaa jechuudha. Kun gochaa hafuura hamaa, gochaa hinaaffaa hafuura hamaarraa kan ka'e. Kanaaf egaa namni kamuu konkolaataa isaa bitatu karaa seera qabeessa bitachuun irra jiraata. Dafqa isaatiin hojii isaatiin bitachuun irra jiraata. Kan dafqa isaatiin bitate immoo gaafa konkolaataa kana bitatu namoota adda biroo waamee misiraachoodhaaf jecha nyaataaf dhugaatii osoo hin ta'in dursee abboota tiimoodhaan kadhannaan akka irratti taasifamuuf gochuu fi ofiisaa kadhannaa gochuun ofiisaa sagaduu tsoomuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin humnoota hafuurota hamoota fooyya'insa jireenya keenyaa ilaalanii hinaafanii karaa adda addaatiin miidhaan akka namoota irra qaqqabuuf lubbuun namaa akka darbu kan taasisan konkolaataa san irrattis balaan akka qaqqabu kan taasisaniin mormuudhaaf kadhannaa saganni tsoomiin gaabbii galuu fi foon dhiiga waaqayyoo fudhachuun murteessaadha. Qophii keenya guyyaa har'aarraa waa hedduu akka hubattan abdiin qaba. Kutaa itti aanu keessatti immoo qophii kan biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaaniin akkasuma warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuun laayik gochuudhaaniin akka viidiyoo kana daawwattan isiniin jecha nagaadhaan tura. Usbaata Lexaabeer.